raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mul'atan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Oduu sa'aatii kanaa qabannee isinii dhiyaanneerra. Oduu isinitti mukaan isin faana turu aan Iftuu Galataati. Gaazexeessitoonni ONN baatii 4 booda yeroo jalqabaaf mana murtiitti dhiyaatan. Bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaatti manni murtii dargaggoota Oromoo irratti murtii dabaa murteessuun dhagahame. Cobitti waraanni mootummaa Bilxiginnaa obbolaa 2 galaafate kanneen jedhanii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Gaazexeessitoonni ONN 3 dabalatee hidhamtoonni magaalaa Sabbataatti hidhamanii turan 17 baatii 4 booda yeroo jalqabaatiif mana murtiitti dhiyaachuun dhagahame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar dhimma kana itti dhiyeenyaan beekan tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin gaazexeessitoonni ONN fi hidhamtoonni biroon qajeelcha poolisii magaalaa Sabbataa keessatti ji'oota 4 oliif hidhamanii turan yeroo jalqabaatiif bitootessa 20 bara 2014 mana murtii waliigala Oromiyaatti dhiyaachuu himan. Gaazexeessitoota ONN Dassuu Duulaa, Biqilaa Amanuu fi Dachaasaa Wiirtuu dabalatee walumaa galatti hidhamtoonni lakkoofsi isaanii 17 ta'u baatii 4 booda yeroo duraatiif kibxata kaleessa mana murtii waliigala Oromiyaatti akka dhiyaatan kan himan. Maddi kun miseensonnii fi hooggantoonni ABO sadarkaa garaagaraa irra jiran kanneen bakkoota adda addaatti ukkaanfamuun qajeelcha poolisii magaalaa Sabbataatti hidhamanii turan hidhamtoota kunneen keessatti kan argaman ta'uu eeraniiru. Namni tokko yakka kamiinuu shakkamee yoo hidhame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu akka qabu seerri biyyattii irratti tumamuusaa kan eeran namni kun mootummaan Bilxiginnaa seeratti osoo hin taane humnattiitti waan amanuuf yeroo amma kana mana murtiitti osoo hin dhiyeessin ukkaamsee turuusaa himan. Baroota sirna wayyaaneetti gochaan akkasii baay'inaan mul'achaa akka hin turre yaadachiise. Gochaan mootummaan Bilxiginnaa itti jiru kun abbaa hirrummaasaa ifatti kan mirkaneesse ta'uu dubbatan. Baatii tokko duras maatiin nyaata akka hin dhiyeessine dhorkamuu yaadachiisuun manni murtii waliigalaa Oromiyaa beellama jalqabaa bitootessa 29 bara 2014tti qabachuu maddi kun raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Wabii Waaqotu qindeesse. Gandoonni baadiyyaa magaalaa Bishooftuu marsanii jiran qaama rakkoolee bu'uuraalee misooma isaanii furuu dhabuu himan. Gandoota baadiyyaa magaalaa Bishooftuu marsanii argamanii fi hawaasni gaafachaa ture hanga ammaa deebii hin arganne jechuun jiraattonni himatan. Jiraattonni naannoo sanaa yaada gidduu kana raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin akka jedhanitti gandoonni baadiyyaa magaalaa Bishooftuutti marsanii argaman keessaa kanneen akka Ganda Qaalitti, Daalotaa, Borora, Roobii fi gandoonni biroon bulchiinsa magaalaa Bishooftuu jala jiran rakkoo bu'uuraalee misoomaa yeroo dheeraaf hawaasni gaafachaa ture hanga ammaa deebii dhabuu dubbatanii kunis rakkoo bulchiinsa gaarii magaalittii keessatti dagaagee jirurraa kan madde ta'uu eeran. Jiraataan tokko akka jedhanitti rakkoo bulchiinsa gaarii magaalattii keessatti hundee isaa jabeeffachaa dhufeen gandoonni bulchiinsa magaalaa Bishooftuu jala jiran kanneen akka Ganda Qaalitti, Daalotaa, Borora, Roobii fi gandoonni biroon magaalichatti dhiyeenya qaban rakkoo bu'uuraalee misoomaa kanneen akka tajaajila bishaan dhugaatii, daandii, ibsaa fi tajaajilawwan adda addaatiif saaxilamanii akka jiran erga dubbatanii booda Gandi Qaalitti ammoo gandoota kanneen biroorraa addatti rakkoo hammaataa keessatti akka argamu dubbatan. Ganda Qaalitti, Daalota, Gootee, Roobii, Borora gandoota jedhaman gandoota magaalaa Bishooftuutti dhiyeenyan jiran rakkoo bishaanii qabu. Gandoonni darbeerreen gandoonni rakkoo ibsaarreen furatan jiranii rakkoon bishaaniitii fi rakkoon karaa kan waliinii fi Bishoofturraa gara bahaatti kiiloomeetira 3 caalle gidduutti argama.
Gandi kuni tajaajila ibsaa, tajaajila bishaanii akkasumas tajaajila daandii hin argata kan jedhame umurii kootiin amma almost umuriin koo naannoo waggaa 30. Gandi Qaallittii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu jala erga galtee waggoota 8 lakkoofsisullee hanga ammaa tajaajila bishaan dhugaatii, ibsaa fi daandii akka hin arganne kan himan jiraatan kun gandichi tajaajila ibsaa akka argatuuf maallaqni hojiidhaaf oolu qarshii miliyoona 3.6 tilmaamame. Hawaasni qoodarraa eeggamu sana waggaa 2 dura waajjira humna ibsaatiif erga kaffalee booda hanga ammaa furmaata otoo hin argatin jiraachuu himan. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuu jala naannoo waggaa 8-9 exact barasaa yoon beeku baadhe magaalaa Bishooftuu jala galeera. Ibsaan siniif gala jedhamee waajjirri ibsaa waggaa 2 dura tilmaamni dhufanii isaan tilmaaman miliyoona 3.6 naannoo san ta'e. Miliyoona 3.6 kana mootummaan qubaan kaffalu waan ta'eef uummanni hirmaachuu qaba waan ta'eef jedhanii walakkaa isaa parsantii 50 yookiin immoo miliyoona 1.8 wayii kana uummanni akka hirmaatu uummanni kiisisiiti akka baasu godhame. Achi uummanni fedhiis qaba waan ta'eef hirmaachuudhaafis duubatti hin jenne waan ta'eef qarshii jijjiiru sassaabee miliyoona 1.8 hidhataniituma guuttatanii miliyoona 1.8 kana galchan. Yoom galchan waggaa 2 dura 2012 naannoo ji'a caamsaa kana keessatti fakkaata. Ganda Qaallittii keessatti koreen hawaasa keessaa dhimma kana hordofuuf dhaabbate irra deddeebiin rakkoo bu'uuraalee misoomaa gandichaa keessa jiru akka furamuuf bulchiinsa magaalaa Bishooftuu irra deddeebiin gaafachaa turullee deebiin argame akka hin jirre dubbatan. Dhaqanii gaafa deddeebi'anii gaafatan deebiin kennamuuf kan sirbu keessaa warri koree ta'ee yookiin dhimma kana akka hordofu godhamee uummata ganda saniitiin filame qotee bultoota hunda isaanii nan beeka qotee bultoota isaan jarri kun itti deddeebi'anii qonna isaanii dhiisanii hojii qonnaa isaanii jiruu dhuunfa isaanii dhiisanii baasii mataa ofiitiin deddeebi'anii guyyuun balbalarra dhaabatanii yeroo gaafatan namni tokko namni deebisuuf hin jiru har'a kootta boru kootta irraa kan hafe jechuudha. Even gaafa isaan argan balbala sanatti cufanii balbala biraatiin jalaa ba'aa turan. Gandi Qaallittii magaalaa Bishooftuu irraa kiiloomeetira 3 qofa fagaattee argamti kan jedhan jiraatan kun sababni ganda Qaallittiitiif xiyyeeffannaan hin kennamneef fedhii dhabiinsa tajaajila kennuu fi rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa Bishooftuuti jedhan. Asitti tajaajila ibsaa funyaan Bishooftuu jala taa'een argatiin kiiloomeetira 13, 14, 15 irratti gandoonni baadiyaa tajaajila ibsaa qaban jiran. Kiiloomeetira 13 irratti ibsaa galchite kiiloomeetira 3 keessatti isayyuu uummanni parsantii 50 kaffalee hirmaachuu dhabu jechuun kun ammas rakkoo bulchiinsaati. Rakkoo tajaajila kennuu fedha dhabuuti. Liban Jaarsotu gabaase. Sababa gareen Saatanaa'u jeequmsa waggaa 2 dura kaasee turen walqabatee dargaggoota Oromoo 2 haga yoonaatti hidhamanii kan turan yoo ta'u manni murtii bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa gidduu kana murtii dabaa murteessuun ibsame. Dargaggoonni 6 waggaa 2 dura magaalaa Dirree Dawaa keessaa qabamuun hidhamanii turan kunneen bitootessa 19 bara 2014 mana murtii bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaatti dhiyaachuun hidhaa dabaa waggaa 4 oliitiin adabamu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar bakkasii himaniiru. Waggaa 2 dura finxaaleeyyiin Amaaraa gurmuu Saatanaa'u jedhamuun ijaaraman magaalicha keessatti jeequmsa kaasuun uummata Oromoo bakkasitti argamu irratti balaa geessisaa kan turan yoo ta'u dargaggoonni Oromoo battala sanatti bakka jeequmsa sana turan badii tokko malee qaama mootummaa bilxiginnaatiin mana hidhaatti ukkaamsamanii turuu maddi kun eeraniiru. Dargaggoonni kunneen sabboonummaa fi mirga eenyummaa isaaniitiif dhaabbachuudhaan alatti gochi badii raawwatan akka hin jirre kan dubbatan maddi kun dargaggoota Fu'aad Ibrahim, Burqaa Ibrahim, Roobaa Muktaarii fi Ariif Anwaar jedhaman irratti matayyaan hidhaa waggaa 4 fi baatii 5 akkasumas dargaggoota Muhammad Ibrahimii fi Najib Abdii irratti immoo matayyaadhaan hidhaa waggaa 4 fi baatii 4 murteessuun mana hidhaa magaalaa Dirree Dawaatti darbachuu himan. Dargaggoota kunneen irratti murtiin dabaa kun raawwatamuun uummata Oromoo keessattuu qeerroo fi qarree ittiin jilchuuf shira siyaasaa kaadiroota bilxiginnaatiin xaxame ta'uu himanii uummanni Oromoos ta'ee qeerroo fi qarreen Oromoo daran jabaachuu malee laafachuu akka hin qabne dhaaman. Dabni dargaggoota Oromoo kanneen irratti dalagame kan dargaggoota Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jiraatan irratti dalagamaa jirurraa adda miti kan jedhu maddi raadiyoonii Dirree Shaggar kun durorroo akka sabaatti nurratti aggaamame akka sabaatti yoo jabaannee falmanne qofa injifanna jechuun dhaamsa dabarfatan jechuun kan gabaase Wabii Waaqooti.
aanaa Fantaalleetti ammallee ajjechaan biraa namoota nagaa irratti raawwatamuu mala jedhame. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti mootummaan Bilxiginnaa hidhattoota isaa garas bobbaasuun abbootii gadaa Karrayyuu fi tuuta gadaa Michillee erga jumlaan rashansiisee booda shaneetu ajjeese jechuun daldala siyaasaa yeroo dheeraa booda ajjechaa sun qaamolee mootummaan raawwatamuu kan amane yoo ta'u, opereeshinii shanee jechuun hidhattoota garas bobbaasuuf qophaa'uun ammallee ajjechaa jumlaa namoota nagaa irratti raawwachuuf kan akeekame ta'uu namoonni dhiyeenyatti quba qaban raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Maddi kun akka jedhanitti bitootessa 20 bara 2014 bulchiinsi aanaa Fantaallee bulchaa ganda Haroo Qarsaa waamuun opereeshinii shanee godinicha keessatti gaggeeffamuuf adeemu mallatteessuun miidhaa uummata irra gahuuf uummanni itti gaafatamummaa akka fudhatu ajajeera. Bulchaa ganda Haroo Qarsaas uummanni badii malee maaliif miidhama jechuun dhimma kana mormullee dhageettii kan hin arganne ta'uun dhagahameera. Mootummaan Bilxiginnaa ajjechaa jumlaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwate dhoksuuf shira garaagaraa xaxaa kan ture yoo ta'u, yaadaa fi qalbii uummata gara dabsuuf haleellaa hidhattootaan raawwatameen lubbuun namoota 12 olii aanaa Fantaallee ganda Algee keessatti taasifamuu fi manguddoota Karrayyuu doorsisuun gumaa abbootii gadaa baasuuf marii irra jiraachuu miidiyaalee isaatiin ololaa turuunsaa ni yaadatama jechuun kan gabaase Liiban Jaarsooti. Godina Shawaa Lixaa aanaa Coobeetti waraanni mootummaa Bilxiginnaa obbolaa lama badii isaanii tokko malee rasaasaan ajjeesuun ibsame. Jiraattonni aanaa Coobii yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin waraanni mootummaa Bilxiginnaa ergama waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu kudhaammatee bobbaafame loltoota waboo osoo hin taane uummata nagaa lafarraa duguugaa jiraachuu himanii kibxata ganama bitootessa 20 bara 2014 toora sa'aatii 3tti obbolaa lama maqaan isaanii Biraanuu Baalchaa fi Dhaabaa Baalchaa jedhaman rasaasaan galaafachuu dubbatan. Godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Jalduu, Coobii fi Gindabarat lamaan keessatti waraanni mootummaa guyyaarraa guyyaatti lubbuu lammiilee nagaa dhabamsiisaa jiraachuu ibsuun keessumaa gara jabinni yeroo ammaa waraanni mootummaa Bilxiginnaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiru kan yeroo kamuu caalaa yaaddessaa ta'uusaa eega eeranii booda yeroo tokkotti ilmaan haadha tokko lama walirratti ajjeesuun sanyii namaa balleessuu akka ta'e dubbatan. Gabaasni kun haga qindaa'utti reenfi obbolaa kunneenii kaafamee akka hin awwaalamneef gara biyyeewwan mootummichaatiin dhorkamuusaa ibsanii ilma namaa eega ajjeefamee booda awwaalcha akka hin arganne gochuun gara jabina daangaa darbe ta'uu hubachiisan. Arraba isaatii Shimallis Abdiisaa waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessaa kan ture haasawa yaa'ii caffee Bilxiginnaa Oromiyaa irratti taasise irratti jabinni waboo akka yaade sana ta'uu dhiisuusaa amanuudhaan sabaa fi sablammiin biyyattii akka birmataniif eega wawwaatee booda humni hidhattoota afaan Oromoo hin beekne hedduun gara aanaa Jalduu fi Coobii bobbaafamuu kan eeran namni kun hidhattoonni kunneen uummata dirqisiisuun nyaataa fi dhugaatii uummatarraa fayyadamaa akka jiran dubbatan. Kana malees torbee tokko dura magaalaa Coobeetti barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti baratan irratti dhukaasa banuun barattoota hedduu madeessuu fi namoota hedduu ajjeesaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Wabii Waaqotu gabaase. Boordiin filannoo biyyaalessaa hooggantoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo mana murtiitti otoo hin dhiyaatin jiraachuu mirkaneesseera jedhe. Boordiin filannoo biyyaalessaa walgahii paartiilee siyaasaa waliin kaleessa taasisaa ture irratti qorannoo koreen iyyannoo paartiilee siyaasaa qulqulleessuu armaan dura hundeessee gaggeesseen hooggantoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi manneen hidhaa federaalaa keessatti mana murtiitti osoo hin dhiyaatin seeraan ala hidhamanii jiraachuu ibseera. Koreen boordiin filannoo biyyaalessaa paartiilee siyaasaa biyyattii waliin ta'uun iyyannoo paartiilee irraa dhiyaatan akka qulqulleessuuf hundaa'e kun hooggantoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo manneen hidhaa garaagaraa keessatti seeraan ala hidhamanii jiraachuu qulqulleesseera jedhullee bakka bu'aan mootummaa Bilxiginnaa walgahicha irratti hirmaate garuu dhimmicha qulqulleessuun yeroo itti aanu deebii akka kennu dubbate. Walitti qabduun boordichaa Burtukaan Miidhagsaa garuu dhimmichi qulqullaa'uuf baatiiwwan kan fudhate waan ta'eef irra deebiin qulqulleessina jechuun fudhatama hin qabu jetteetti. Addi bilisummaa Oromoo ibsa bitootessa 19 bara 2014 baaseen hooggantoonni fi miseensi isaanii manneen hidhaa garaagaraa keessatti seeraan ala hidhamanii jiran akka hiikamaniif boordiin filannoo biyyaalessaa dhiibbaa taasisuu akka qabuu fi waajjirri muummee adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamu akka banamu akkasumas qabeenyi dhaabichaa kanneen akka konkolaataa, kompiitaraa, moobaayiliiwwan, ragaalee fi meeshaaleen biroo qaamolee mootummaatiin saamaman akka deebi'aniif dhiibbaa gochuu akka qabu gaafa
baafachuun ni yaadatama. Liban Jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Halkan gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar